maqaasati baato sadarkaa lammaffatti yaa Musee tinjee harka kee bobaa kee jala kaayi harka jala kaayi bobaa kee jala kaayi harki Musee illamsaayi immadayi yeroo kana Waaqayyo ammas Museedhaan harka kee gara bobaa keetti deebisi jedhee harki Musee qulqullaa'ee fayye galanni guddaan Waaqayyo haa ta'u hundumaa kan fayyisuu hundumaa kan danda'u isa dhawaan ta'eef sana booda egaa ani kanan siif raawwadhaa hin sodaatin dhaqittiin jedhe sadarkaa sadaffaatti isa dhumaa gaaffii gaafate Musee ilaala gaaffii sadaffaa maal jedhee gaafate arrabni koo dubbachuu hin danda'u arrabni koo hidhamaadha maal jedhee tan fuula Fara'oon dhaabadhee akkamittan dubbadha ittiin jedhe Waaqayyoon deebii ilmaan namaa kan deebisu rakkina ilmaan namaatiif furmaata kan laatu isa waan ta'eef waa'ee arraba keetiif immoo yaaddayin obboleessa kee Aroonin si duukaa ergattiin jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u maatii Waaqayyo Aroonin Musee duukaa erge Museen umurii waggaa 80 yeroo ta'etti Fara'oon fuuldura dhaabbatee Waaqayyoon akkas jedha ittiin jedhe Waaqayyoon maal jedha akkas jedha maal jedha Waaqayyoon saba koo gadhiisi siin jedha ittiin jedhe in gadhiisu maaltu dhufaa jedhe Museen Fara'oon yeroo kana Waaqayyoon dha'icha garaagaraa dhiphina garaagaraa Fara'oonii fi biyya Misiritti gadi buusee Museen saba Israa'el garbummaa waggaa 430 booda Museen Israa'eloota qabatee galaana diimaa yookaan galaana Eertiraa ce'ee galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u egaa Museen waggaa 80tti Israa'elootaan fudhatee waggaa meeqatti isiniin jedhe waggaa 80 sana booda Museen Israa'eloota wajjin deemsa lafa onaa haduu beelaaf dheebuu rakkinaaf gidiraa waggaa 40 guutuu Israa'eloota wajjin ture waggaa meeqa waggaa መጽሐፉን እናንብብ ሙሴም ይህን ቃል ለእስራኤል ሁሉ ነገረ እንዲህም አላቸው እኔ 120 ዓመት ሆኖኛል ካሁን በኋላ መውጣትና መግባት አልችልም አለ ሙሴንስ እስራኤሎታን አገዘ ኡሙሪን ኮ ወጋ ይበተቆ ዲገመታ ኤራ ከነበረ በኡፊ ገሉን ነምደው ani isin gidduudha deemu fanjira ani boqochuu fanjira ani gara Waaqayyootti deemu fanjira yaa Israa'eloota ittiin jedhe kana booda ba'uu galuu hin danda'u sin gorsuu hin danda'u sin duukaa ta'uu hin danda'u Museen aarsaa baay'ee saba Israa'eliif kaffaleera Waaqayyoon yeroo saba Israa'el waaqa tolfamaa waaqessutti Israa'eloota nan balleessa rakkina gidiraa dhiphina itti buusa Israa'eloota kan jedhaman lafarraan isaan balleessa yeroo jedhu Museen gara tulluu Kooreebitti ol ba'ee fuula Waaqayyoo duratti jilbeeffate jilbeeffadhaa fuula Waaqayyoo duratti fuula Waaqayyoo duratti jilbeeffadhaa rakkina keessan Waaqayyootti hima Museen tulluu Kooreeb irratti ol ba'ee fuula Waaqayyoo duratti jilbeeffate yaa Waaqayyo jedhe saba kanaaf dhiifaman gootu yoo taate saba kanatti hin araaramtu yoo taate saba kanaaf nagaa laattu yoo taate anaan galmee jireenya irraa naaqi jedhee Israa'elootaaf kadhate abbootiin darban kana raawwatanii inni arraa anaaf siniin beekna jabaadhaa kiristaanotaa hin sodaatinaa Museen Israa'elootaaf anaan galmee jireenya irraa naaqi yaa gooftaa Israa'eliif ifama godhettiin jedhe rakkoo garaa garaa Israa'eloota kana dabarseera gungummii Israa'eloota danda'eera Israa'eloonni lapheen isaanii sisiidha ወደ ልባቸው ስስ ነው ይላል የብሉይ ኪዳን መተርጎማን ሲናገሩ የእስራኤላውያን እምነት ይገርማል ልባቸው ስስ ነው አሁንም ክርስቶስ አሁን ደግሞ ጣው አሁን ወርቅ አሁን ብር ይያሉ በሁለት በኩል ይከፋፈላሉ ይላል እስራኤሎን ለጴንሳን ያቢዳ አማ ብሪ አማ ማለክ አማ ወርቂ አማ መዋቀዮን ጃለቱ ጋርቶኮትናን ነው እስራኤሎን ለጴንሳን ሲሲዋንደ ዋን ሸከኒ ሙሴ እስራኤሎት አብጀሮን ድማን ማንሰቡ ሳቱሬ አራስ አከቹ ቡኪያ ከሰኔ ሶንታኔ አፖኒ ከኛ በከሙሴ ካን ወን ሰገሬ ብኔን ሳውሰኒ أجابرا فتني بدين سعرابني بيلهني إبوتني بيجكنا نجا إيفما أرارك أجاجر وتوقع ديات جسني تباني قالوا من دامو واني أكابوتا مسيكا نوفلاتي رمي في الفند مدرسة في تفضل لو تفضل وجيون درجة فتا
Sana booda umuriin koo waggaa 200 guuteera nan du'aa ittiin jedhe. Egaa waggaa meeqa Israa'eloota gaggeessan sin jedhe? Waggaa 40. Waggaa meeqa ture Museen dura Israa'eloota